Bakambu tejedu nagangko achise mobulu ko tilakan nagavatize mobulu ko tilakan nagavatize ule nagamiti nagamal tujira hegalamni dajima lanjira Waamicha hiriira mormii hawaasa Oromoo fi firoottan Oromoo biyya UK fi naannoo ishiitti argamtan akkasumas kanneen ardiiwwan garagaraatti argamtaniif ajjechaa fi gidiraa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irraan ga'aa jiru ilaalchisee Oromoonni biyya ambaa dhimmi kun yaaddessee fi waldaan haadholii Oromoo biyya UK hiriira mormii saganteeffatanii jiru. Akkuma beekamu ji'oottan 12 darban qofa walii galatti uummanni Oromoo addatti immoo uummanni Oromoo Oromiyaa gara lixaa fi kibbaa fi kibba bahaatti argamu cancala kiyyoo walxaxaadhaan cancalamee gidiraa fi ajjechaa ulfaataa keessatti akka argamu kan eenyuyyuu hin haalledha. Sababa haala yeroo muddamaa state of emergency jedhuu fi garjabeeyyii raayyaa ittisaa mootummaan Itoophiyaa uummata irratti diriirseen lubbuun uummata Oromoo guyyuutti akka baala mukaatti harca'aa jira. Dhiigni namoota fayyaalessaa akka galaanaa dhangala'uutti jira. Uummanni lakkoofsi isaa hin beekamne gara mana hidhaatti guuramee dararaa olaanaa hadheeffachuutti argama. Shamarranii fi haadholiin Oromoo gocha gara jabeenyaa raayyaa ittisaatiin mirgi namoomaa irraa mulqamee qe'ee isaaniitti tumamaa fi gudeedamaa salphinaa fi qaanii himameen dhumne keessatti argamu. Humna dhabeeyyiin kan akka daa'immanii jaarsolii fi haadholiin ajjeefamaa fi gidiraa olaanaa arguutti argamu. Haala seera addunyaa faallessuun manneen barumsaa barataan Oromoo keessatti baratu hidhattoota mootummaatiin guutamanii barattoonni shororkeeffamuu irratti argamu. Barattoonni qaroowwanii fi abdiiwwan egeree Oromoo yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu fi ukkaanfamuun otoo hin xiqqaatin kanneen yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti barachuutti argaman illee sababa gahaa hin taaneen barnoota irraa ugguramaa jiru. Waliigalatti haalli uummanni Oromoo keessatti argamu sodaachisaa ta'uu isaarrayyuu gara haala ammaataa ta'etti deemuutti jira. Maqaa labsii yeroo muddamaa isa seera addunyaa faallessuun ajjechaa fi gidiraan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu gaaffiiwwan kallattiiwwan garagaraatiin dhiyaachaa jiran fudhatama hin arganne. Kanaaf kaayyoon hiriira mormii kanaa gochaa mootummaa Itoophiyaa kana mormuudhaaf akkasumas gochawwan kunniin uummata Oromoo irraa akka dhaabbataniif mootummaa sana gaafachuu fi dhaabbilee fi biyyoonni addunyaa ajjechaa fi gidiraa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka taasisaniif gochuudhaafi. Kanaaf hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo biyya United Kingdom fi naannoo ishiitti argamtan guraandhala 13 bara 2020 waaree dura sa'aatii 10 walakkaarraa eegalee hanga waaree booda sa'aatii 4tti magaalaa London waajjira ministeera muummichaa biyyattii bakka Downing Street lakkoofsa 10 postcode SW1A 2AA irraan deebi'aa Downing Street lakkoofsa 10 SW1A 2AA fuulduratti walitti dhufuudhaan hiriira mormii kana irratti akka hirmaattanii fi lammiiwwan keenya sagalee dhabaniif sagalee akka taatan waamicha lammummaa isiniif taasifna. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo biyya Ameerikaa kaabaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, giddugaleessa bahaa, Awustiraaliyaa fi Afrikaa guyyaa wal fakkaatu guraandhala 13 bara 2020 bakkuma jirtanitti walitti dhufuudhaan hiriira mormii kana irratti akka hirmaattaniif waamicha lammummaa isiniif goona. Haqni ni mo'a. Oromoo biyya ambaa dhimmi kun yaaddessee fi waldaa haadholii Oromoo UK. Let me